Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa. Jaalala dhugaa jechuun maal jechuu? Jaalalli dhugaa maal? Namni tokko dhugaan si jaalachuu akkamitti beekta? Viidiyoo kan keessatti jaalala Muhammad Bayyaaniitii fi Booniyyee jaalala dhugaa irratti hundaa'e moo jaalala sobaati? Warri lamaan yoo wal fuudhe wajjin jiraachuu ni danda'a kan jedhu ija jaalala dhugaa, ija jaalala qofaatiin ilaalla. Hanga xumura sagantaa kanaatti akkana wajjin turtan ammumarraa kabajaan sin gaafadha. Jaalalli dhugaa gammachuu waliitiif dursa kenna. Gammachuu hiriyaa keetiitiif dursa kenna. Dirqama irratti hundaa'e osoo hin taane dhugaadhaan, jaalalaadhaan dursa hiriyaa ofiitii kun ammoo jaalalli ofiitiif kenna. Fakkeenyaaf bakka wayii dhaqanii buna dhuguuf yookaan ammoo bunni dhufaafaa jennu. Yeroo buna kennaniif kana bunni tokko kan jalqaba dhufe jaalalleen kun nama jaalatu kana jalqaba dabarsee kenna. Fedhii ofii dabarsee kennaafi jechuudha. Dura jaalallee isaatiif gammachuu jaalallee isaatiif dursa kenna. Tokkoffaa Muhammad Bayyaaniitii fi Booniyyeen gammachuu walii kennu, dursa walii kennu. Kitaaba Al-Qaa'idatun Nuuraaniyyaa qaraasisaatan Quraanas qaraasisaa har'a kunoo osoo jennuu ni haa godhadhee har'a Quraana juuze 30 xumursiifadha jechuudha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Gorsituuti waa meeqan sirraa baradhe obsanaaf dhaamte hin haarin naan jetta hin jarjarin naan jetta suuta dhaabbadhu naan jetta waan hin sii godhu hin qabu umrii barakaa qabdu naaf dheeradhu habiibtitiish anis inshaallah biiznillaahi hangan duniyaa tanarra jiru hanga rabbiin kiyya gartee umrii dheertuu naa kennee na jiraachisu si kunuunfatuudhaaf si cimsatuudhaaf bakkaan si gaatuudhaaf halkanii guyyaa cimeetan jabaadheetan si duuba si cinaa jira fuulduratti deemisiin jechuudhaaf qophiidha. Silaan nama hedduudhaatiitti warri islaamummaa keessatti dhalate hamilee ishii cabsuudhaaf hedduu yaalaa ture. Ilaaha gammaatitti illee tan islaamummaa keessatti dhalattee tan quraanaa wal quban qabnee ta hamilee ishii cabsitullee ni jirti. Jaalala dhugaa keessatti hiriyyaan tokko waan ati qabdu wajjin si jaalata. Fakkeenyaaf si to'achuuf hin deemu yookaan si jijjiiruuf hin deemu. Inumaayyuu guddina keetii fi walabummaa keetiif bilisummaa si kennaa jechuudha. Waan ati qabdu guutumaa guututti wajjin si jaalata. Booniyyee fi Muhammad Bayyaanii waan qaban wajjin wal jaalatanii kan jedhu. Nagaan gammachuudhaan hirriiba gachiisee rafeekamu. Osoo ni hatta nattillee odeessanii Booniyyee nama kanaatitti wajjin haasawiti. Naan jenii oduun natti himanilleedha. Wallaahi hin fudhadhu jeetan deesse. Hin fudhadhu abadan bakka jala mureetudha guyyaa san hin murte. Sila akka sooshaal miidiyaa kanarratti sila wantoota jibbisiisaa wantoota fokkotaa tokko tokkos galgalakkisanii akka yookaan isa kana jalaa baatu kun jallaan ni jedhanii kun afaan akkanallee ni jedhanii kun maraatallee ni jedhanii bakka waa meeqa qalbii si cabsan. Jaalala dhugaa jechuun yeroo cimaa walitti maxxanu yookaan ammoo yeroo rakkinaa waliif birmachuu gaafa. Jaalalli dhugaa yeroo gaarii qofa osoo hin taane yeroo badaallee walitti maxxananii waliin tokkummaanii dabarsuu gaafata. Jaalala dhugaa jechuun wal cinaa dhaabbachuu jechuudha. Wal bira dhaabbachuu, wal gargaaruu jechuudha. Mee Muhammad Bayyaaniitii fi Booniyyee wal gargaaruu, wal cinaa dhaabbachuu, rakkina walitti maxxanii dabarsuu ni qabu. Nin jaaladhas tiyyas wanni isin galchee hin qabu. Baga jettees baga dalaydes naala abuukum waan isin galchee hin qabu. Bayaa keessaa deemaa dubartii teessan orfadha. Deemaa sirreeffadha. Dhageessanii deemaa sirreeffadhaatiitti gorfadhaa karaarratti deeffadhaa teessanuma san. Teessan ta'a halkan bakka hin taane dhaabbattu san deemaa tan teessan san sirreeffadhaan dhaamsa kooti. Dhaabbadhaa na jala. Dhaabbadhaa na jala. Jaalala dhugaa keessatti yeroo walii kennu jaalalleen kee yeroo siif kennu. Yeroo gahaa siif kenne si wajjin dabarsa. Namni si jaalatu tokko sababa sirra barbaadee rakkoo sirra barbaadee takkan siin jechuu bira yeroo si kenne yeroo jaalalaa si kenne gammachuudhaan si wajjin dabarsa. Muhammad Bayyaaniitii fi Booniyyee waan kan ni qabu gammachuu waliin dabarsu yeroo walii ni kennu. Mee Muhammad Bayyaaniitii fi Booniyyee waan kan ni qabu gammachuu waliin dabarsu yeroo walii ni kennu. Hello lubbu ko akkam naaf jirtaa? Hello sabboonaa ko nagaa jirtaa? Ati akkam naaf jirta?
Takkitiko waan yaada keetii malee ani nagaa kooti. Siifuko ani illee akkasumatti siyaadaa jira bar. Tole si malee koo har'a walaa agarru kaa. Ifa maruyiko guyyaa biraa yoo ta'e malee har'a natti hin tolu. Hayyee daawwitii koo rakkoon qabu garuu har'a eessa deemuu eddaa? Bareedaa ko warri aadaa kootii har'a jedha wayii waan qabaniif harmee koo wajjin achi deemaan jedhe. Atoo har'a maaf na barbaaddeeyyu. Bareedduu koo obboleessi koo kan Ameerikaa jiru sun miilana qarshii guddoo waan naa ergeef wantoota ati jaallattu kanneen akka moobaayilaa, qamisii, wanta bookootii, kophee fi kan kana fakkaatan sii bita jedhee yaadeen ture. Waaw lubbuu koo amma tattamaanaa dhufure. Harmee koo wajjin cidha deemaa jira jechaa hin jirtu amma. Abdii koo sittan qoosee bar. Wayyee kijibduu koo anillee nin qoosee bar. Jaalalli dhugaa wal amantaa fi miira ofii ifaa fi bilisaa walitti himuu irratti hundaa'a. Jaalalli dhugaa ifaa fi miira isaanitti dhagahame waan isaanitti dhagahame keessumattuu ka jaalala walii qabanii irratti ifatti walitti himuudhaan walitti dubbachuudhaan irratti hundaa'a. Haala kanallee Booniyyee fi Mamma Bayyaanii jaalala isaanii ifatti waliin ni ibsu. Jaalala dhugaa jechuun jaalala mudaa hin qabne yookaan ammoo rakkoo hin qabne osoo hin taane jaalala mudaa wajjin rakkoo wajjin si simatee si gammachiisee si fudhatu irratti hundaa'a jechuudha. Mee Booniyyee fi Mamma Bayyaanii jaalala isaanii kan keessatti wal simatanii wal fudhatanii mudaa tokko malee rakkoo osoo hin argatin rakkoo wajjin wal ni simatu. Jaalala dhugaa jechuun jaalala kabajaa irratti hundaa'e tuffii irraa ka adda ta'e waliin fuulduraaf walii yaadanii waliin tokkummaamanii deemuu irratti kan hundaa'e. Booniyyee fi Mamma Bayyaanii wal ni kabaju wal ni jaalatu tuffii irraa bilisaa. Jaalala Booniyyee fi jaalala Mamma Bayyaanii kan irratti yaada tokko qaba. Jaalalli isaanii alarraa baay'ee tokko waan nama gammachiisu garuu viidiyoo walitti araaramaa tokko irratti illee wanni kun tuqamee jira. Haa ta'u ammoo an bakki naan ta'iin tokko gaafa wayii viidiyoo wayii irratti Booniyyeen gaafatamtee hiriyyaa keeti moo jaarsa kee dursitaa jennaan hiriyya kiyya dursaa itti intala dubartii tokko baay'ee tokko jaaladha jaarsa kiyyallee caala jaaladha jechuudha. Kun jechuun silaa afaaniifillee taate jaarsa kiyya irra jaaladha osoo itti baay'ee gaarii ture garuu isiin yeroo sunitti jaarsa kiyyaa miti hiriyyaa kiyya jaaladha jette kuni kabajaa akka waan hin qabneef tokko yaada keessa nagalcheessuun jechuun isii dogongoraa jedhe yaadaa wanti biraallee osoo jiraate silaa hiriyyaa kiyya jaarsa kiyya dursaa jechuu qabdi ture Booniyyeen jechuudha. Marri hordoftoota koo viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatinaa ammoo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.